Hello. Sena share go down kesanu banagaga luftani arra rakina fihiko buura ummata oromo taasofna jenis finfinne ummanni magala sambul fanne ummanni magala san qabne ummanni magala sa keessan jiranne biyyan qabu ummanni oromo maddeen cunqursaa ummata oromo finfinneedhaa hiikan isa jira bakka finfinneen oromiyaa jalatti leebinetti bakka finfinneen magaala ummata oromoon taanetti oromiyaan ummanni oromo walqixxummaa argataa ummanni oromo haqa argataa ummanni oromo biyya san keessatti baadiyyaa ta'ee jiraatan sooba ገባ በሉ የኦሮሞና የአዲስ አበባን ህዝብ ጉዳይ ነው የምንነጋገረው ኦሮሚያ አዲስ አበባ ኦሮሚያ ስር እስካልተመለሰች ድረስ የኦሮሞ ህዝብ በራሱ አገር ከተሞቹን እስካላስተዳደረ ድረስ የውሸት እኩልነት የውሸት ፍትህ የውሸት ወንድማማችነት የውሸት አንድ አገር ባለቤት ነን ብሎ ማሰብና ያውሸት እርቃኑን የቆመ ራቁቱን ያለ ለማንም የማይሆን ለአማራው ለኦሮሞው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠቅም ወንጀል ጭምር ነው ስለዚህ ነው የምንነጋገረው ዛሬ ለዛ ነው የምንነጋገረው ምክንያቱም እየሆነ ያለው የሌብነት ፖለቲካ እየሆነ ያለው የማጭበርበር ፖለቲካ ኦሮሞንም አማራንም የትኛውንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን አይጠቅምም ስለዚህ ለህዝቦች መግባባት ለህዝቦች በሰላም አብሮ መኖር ቁልፎች ችግሮቹ መፈታት አለባቸው ኦሮሚያ ውስጥ የሰፋሪ ቅኝ ገዢ ከተሞች የተቋቋሙ የሰፋሪ ቅኝ ገዢ ከተሞች እየተገነቡ የኦሮሞ ህዝብ በሰላም የሚኖርበት ሁኔታ የለም ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንነጋገረው ዛሬ ምንድነው መደረግ ያለበት ይሄ ሰፋሪ ስንል እየጎረብጣል አንዳንድ ሰዎች ኖ ይሄኛውን አይደለም ይሄንን እያልን አይደለም ሰፋሪ እያልንበት ሂስቶሪካል ምክንያት አለ
ኦሮሚያ ውስጥ ሆኖ የኦሮምኛ ቋንቋ የማይናገርበት ምክንያት አለው። ሰፋሪ ስለሆነ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄንን እውነታ የአማርኛ ተናጋሪው የኦሮምኛ ተናጋሪው ማወቅ አለበት እና ምንድነው የሆነው? ምንድነው ወደዚህ ያመጣል? መላው ምንድነው? ከዚህ መውጫው ምንድነው የሚለውን ነገር የአብይ አህመድ አድሚኒስትሬሽን ለእነኝህና ለሌሎች ላለ ጉዳዮች መፍትሄ ይሰጣሉ ብለን ደግፈን ህዝቡንም ካሉ ኮዱንም ካሉ አገሪቷንም ካሉ አሁን አገሪቷ እየፈረሰች ነው። ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ መሀሉም ባዶ እየሆነ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እና ወንኩኒ ረክነ ጉዳይ ወነተ ፉመኒ ኦሮሞ ጆለን ኦሮሞ ሴነቶ ወለከነ ወልሂራ ወልዋማ መሪያዳ አጫሉ ማለን ጅራ ኤቶ ሀንስርቤ ዋይ ፍንፍኔ ከነረተ ኩመው ከሰኑ ቤክተኑ ሀራ ዋይ ፍንፍኔ ከነረታ ሶፍና ሰሞነ ከነ ዋይ ፍንፍኔ ጅረቲናሳ ዋይ ፍንፍኔ ረኪና ሁንዴ ቀብሰው መተ ኦሮሞት ዲኒ ኦሮሞ መንኔን ረኪና ኦሮሞ ፍንፍኔ diinni hanummata keenya irratti hojjetu moodeeliin isaan ummata keenya irratti hojjetan han irratti karoorfamu han moodeelii ta'eetoo akkaataa biyya isaanii biyya keenya keessatti ijaaran han irratti mari'atan han irratti walii galan bakkeen ta'anii mari'atanis moodeeliin ittiin deemanis Finfinneedha. Badiin ummata Oromoo yoo badu maal fakkaata jechuudhaaf dhaqanii ilaaluu waan danda'an Finfinneedha. Bakka magaalli Finfinnee magaala Oromoon ta'anitti, bakka magaalli Finfinnee Oromiyaa jalatti hin bulletti, bakka magaalli Finfinnee afaan Oromoo hin dubbannetti, gara magaala afaan Oromoo dubbatutti garaa jijjiiruudhaaf hin hojjannetti qabsoon uummata Oromoo soba. Qabsoon uummata Oromoo soba. Qabsoon uummata Oromoo kanaan duras kana jedheetiin jira. Dhaggeeffadhaa ijoolleen Oromoo sirriitti waan kan hubadhaa. Qabsoon Oromoo Arsii fi Baalee, Hararii fi Wallaggaa, Booranaa fi Gujii hookan baadiyyaa Tuulamaa keessa hin jiru. Qabsoon Oromoo han jiru Finfinneedha. Diinni Oromoo han jiru Finfinneedha. Sharrii fi gidiraan uummata Oromooti irratti xaxamaa oolu Goojjamii fi Gondaritti miti. Sharrii fi gidiraan uummata Oromooti irratti xaxamu Finfinnee taa'amee xaxama. Oromiyuma keessa taa'amee achumatti oomishamee achumatti marziin isaa summiin isaa uummata Oromooti irratti gadhiifama. Akka dhibee sombaa nu keessan seenanii hannu nyaatan Finfinnee ta'aniidha. Dhibeen sombaa somba nyaata. Somba gingilchaa godhee raawwatee namni akka hafuuran baafanne godhee ajjeesa. Dhibee Finfinneen dhibee sombaa uummata Oromooti. Haga Finfinneen fayyitutti uummanni Oromoo hafuura baafachuu hin danda'u. Oromoo protestiin bara akka lakkoofsa faranjiitti bara 2014 yoo calqabamu maaster pilaanii Finfinnee jedhamee calqabame. Gaafii guddaan uummanni Oromoo gaafate tokko keessaa maaster pilaaniin uummata Oromoo balleessuudhaaf bayeessuun akka diggamuu fi magaalli Finfinnee Oromiyaa jalatti akka deebitu gaafachuudhaaf ijoolleen Oromoo kumaataman dhuman. Abiyyiif Lammaa Magarsaa sagalee sannagaanii raawwatanii gadi ba'anii uummata Oromoo bakka kanaan bakka buuna jedhanii raawwatanii too uummanni Oromoo isaan deeggaruutti deebi'e. Har'a waggaa 3 booda erga isaan aangootti finnee booda warra opidiyoo keessa jiran erga aangootti finnee booda
waa'een Finfinneen ka'u, waa'een afaan Oromoon ka'u, waa'een gaafii uummata Oromoo ka'aan jiru namni waa'ee isaa dubbatu hin jiru. Waa'ee isaa dubbatan tsinfanyaa jedhamanii, akraarii jedhamanii, ekstiriimisti jedhamanii, uummanni kun hidhame, kun ajjeefame, kun biyyaa bahee sagalee dhabee jira. Eenyutu sagalee argate? Warra gitta ummata keenya waggaa 150 ol gidirsatu sagalee duwwaa ta'ee achi keessatti bahe. Politikaa waggaa 3 darbe keessatti ta'e wanna gurguddaa sadiitu ta'e Oromoo kana dhaggeeffadhaa gara Finfinneetti hin deebi'a. Wanna gurguddaa siyaasadhaan politikaa sadiitu ta'e. Tokko politikaa ummata Oromoo, qabsoo ummata Oromoo, qabsoo ekstiriimistiidha jedhanii raawwatanii dhahu. Namni Oromoodhaaf dubbatu hunduyyuu afaan isaa akka cufamu godhu. Kaanidhu kaan immooyyuu dubbachuu hin dandeenyu qawweedhaan falmachuu duwwaa nurra jira jedhanii akka gammochitti galan godhu. Waggaa 3 darbe kana ta'e. Tokko. Hallammataa siyaasaa ummata Oromoo dhawutti aanee siyaasaa ummata Tigree koozin isaaniitillee ummata Oromoo wajjin wal fakkaatu. Waa'ee Tigree ummata Tigree yoon haasa'u, waa'ee TPLF haasa'u miti, waa'ee wayyaanee haasa'u miti. Sabni Tigree akka sabaatitti biyya san keessatti walqixxummaa sabaaf sablammii, walqixxummaa afaanii, walqixxummaa aadaa, walqixxummaa seenatiitiin amana qabsoo isaanii keessatti. Wayyaaneen isa gattee raawwatee ofiis ajjeeftee, biyyas ajjeeftee, isaanis ajjeeftee fixee jirti. Warri gita sirna nafxanyaa olaantummaa afaan tokko, olaantummaa eenyummaa tokko dhaadheessu hallammataa hangodhe. Haan Abiy Ahmed qarqaarees politikaa siyaasaa uummata Tigree dha'uudha. Han sadaffaa han ta'aa jiru hangodhame siyaasaa olaantummaa saba Amaaraa, walqixxummaa saba Amaaraatii miti. Walqixxummaa saba Amaaraatii irratti nu rakkina hin qabu. Uummanni Oromoo rakkina hin qabu. Olaantummaa saba Amaaraa, olaantummaa afaan Amaaraa, olaantummaa aadaa Amaaraa, olaantummaa seenaa Amaaraa Itoophiyaa keessatti deebisanii ijaaruutu bakkee horan. Uummanni Oromoo walqixxummaadhaaf qabsaa'a. Isaan olaantummaa dur ijaarratanitti fufsiisuudhaaf qabsaa'a. Uummata walqixxummaadhaaf qabsaa'uu fi uummata olaantummaadhaan qabsaa'u hedduutti falmii godhamaa jirutu dhalate amma. Uummattoonni achi biyya san keessa jiran, Itoophiyaa keessa jiran hunduyyuu han falmaa jiran, han qabsaa jiran kanaaf. Kun immoo yoo ta'u, qabsoon kun manneen ishii Finfinnee ta'ee Finfinnee godhatamee akka deemaa jiru uummanni Oromoo hubatee raawwatee qabsoo isa itti fufuu isarra jira. Uummanni Oromoo mala dhabee, sagalee dhabee, dubbii dhabee raawwatee manatti deebi'ee bakka taa'u jira. Uummanni olaantummaa isaanii nurratti mirkaneeffachuudhaaf deeman garuuyyuu hidhachaa jiranii, ijaaramaa jiranii, qabsaa'aa jiranii, waraana lafa nu jalaa fudhatame jedhan Tigree irraa fudhatanii jeeneraalota Oromootitti fayyadamanii baay'ee. Waraana Tigraay keessatti asitti daataa tokko ani argannu keessaa argannu isinitti muudhaaf hirrifattan. Oromoon kumaatamaan Tigraay keessatti dhume kaayyoon galma gahe kaayyoo olaantummaa sirna Amaaraa duwwaadha. ምዕራብ Tigraay, Western Tigraay akka lafa isaanii fudhatanii raawwatanii deeffatanii hin beekan. Uummata Oromoo raayyaa han OBN warri OPDO uummata Oromooti jedhee interview godhee haasofsiisaa ture gidee waraanni sun deemu hin yaadattan jaarsa saffaa. Amma uummata olaantummaa uummata Amaaraa jalatti akka kufan godhanii raawwatanii waa'ee uummata raayyaa guyyaa har'aa namni haasa'u jiru Oromoo keessa. Uummanni Oromoo uummata abbaan qabne, uummata nama isa hoogganu hin qabne, uummata biyya hin qabne, uummata sagalee hin qabne, uummata afaan hin qabne ta'ee raawwatee gizee kaan Tigree fudhata, gizee kaan Amaaraa fudhata. Uummanni keenya akkanatti akka barbadaa'u godhan.
kun immoo iyyuu hannama dhibu finfinnuma taa'anii raawwataniit mari'atan. Baahir Daarii miti baay'ee. Baahir Daariitti si mari'atan. Hiriira siin baan Oromoo hin balleessina jedhanii ta'u. Argitanii jirtan. Garuu rakkinni guddaan Finfinneedha jechuudha. Finfinneen akkamitti rakkina taate, akkamitti rakkina kan hiikna yoo jenne sirni qubatootaa, magaalaleen qubattootaa moodeelii Finfinneetiin Oromiyaa keessatti ijaarama. Odoo Adaaman magaalaa afaan Amaaraa haasoftu taateen ijaaramiin Shaggaritti ijaarame. Odoo Dirreedawaan magaalaa afaan Amaaraa taatee haasoftu odoo taateen ijaaramiin Finfinneetti ijaarame. Odoo Jimma magaalaa afaan Amaaraa haasoftu taateen ijaaramiin Finfinneetti ijaarame. Odoo Asallaa Gobbaa fi magaaloleen adda addaa afaan Amaaraa haasaniin ijaaramiin seetlar kolonial siitii ta'anii raawwatanii ta'u haan ijaaramte Finfinnee. Magaalolee taanis jijjiiruudhaaf Finfinneen jijjiiramuu isheerra jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti magaaloleen aynata lamaan ijaaraman. Kara lamaan ijaaraman. Tokko magaalota Tigraay jiran fi naannoo Amaaraa jiran. Magaalonni naannoo Tigraay fi Amaaraa jiran hundi isaaniitu uummata naannoo san jiruun ijaaraman. Uummatuma naannoo san jirutu iyyuu bakka gabayaa uummatee bakka gabayaa sanitti mana ijaaree, mana daldalaa ijaaree, mana nyaataa ijaaree, magaala godheetu magaalolee ta'an. Magaaloleen Oromiyaa fi garuu Dabuubii keessa jiran, uummata kibbaa keessa jiran, qubattoota sirna nafxanyaatiin, qubattoota afaan Amaaraa haasaniin ijaaraman. Har'allee rakkinni sun biyya Amaaraatti Oromiyaa keessatti ijaaran malee magaala Oromoodhaaf hin ijaaran. Kanaafuu magaalli Tigraay uummata Tigraay fakkaata. Magaalli Amaaraa uummata Amaaraa fakkaata. Magaaloleen Oromiyaa keessa jiran Finfinnee kaasee uummata Oromoo fakkaatan. Seenaan kun jijjiiramu malee uummanni Oromoo magaalolee isa keessa jiru of jalatti bulchu malee Oromiyaan biyya qabna jedhanii yaaduun kanniisa qafoon keessa hin jirre baatanii kanniisni keessa hin jirre baatanii damma nan qaba kanniisa nan qaba jedhanii hawwuudha. Abiy Ahmed faanti yoo fuulduratti dhufan gaafii Finfinnee kana hoggaa duraa, hoggaa lammataa, hoggaa sadaffaa hin deebisan jennee raawwanneet ana dabalatee namoonni baay'een deeggarre. Har'a dubbiin Finfinnee gatamee jira. Warri sirna fanxaaleeyyii Amaaraa, fanxaaleeyyiin ekstreemistii jechuu akka ta'e natti himanii jiran. Fanxaaleeyyii. Fanxoo waan jedhu saniin walitti qabatan fakkaata. Fanxaaleeyyiin olaantummaa saba takkaa, olaantummaa afaan takkaa ooftu wal ijaaranii tokko ta'anii magaala tana guutummaadhaan dhuunfachuu fi OPDO'n odoo afaan hin baafatin odoo uummata Oromootitti mardoon himin magaala tana filannoo itti deemuun jara kanatti kennuudhaaf deemti. Kanaafuu uummanni Oromoo haga guyyaa filannoon ta'a jedhee filannoo sobaa kana eegutti taa'ee mugoo odoo hin ta'in har'arraa jalqabee maal godhu nurra jira jedhee raawwatee mari'achuu isaarra jira. Maal godhu nurra jira? Eega qabsoon kanatti deebite maal godhu nurra jira? Eega kaleessa duunee har'ammooyyuu OPDO'n wayyaanee jalatti nu gurguraa baate har'ammoo Amaaratti yoo nu gurgurtu maal goona jedhee raawwatee mari'achuu isaarra jira. Hiriira ba'uun duwwaan gahaa miti. Gadi bahanii dubbachuun duwwaan gahaa miti. Garuu asirraa calqaba wanni godhuudhaaf deemu jechuudha. Wanni godhuu nurra jira. Kanaafuu magaaloleen qubattootaan Oromiyaa keessatti ijaaraman kun akka poolisiitti seerri irratti ba'ee magaaloleen kun magaalolee afaan Oromoo dubbatan, haan Oromoo jalatti bulan akka ta'u murtaa'u sarra jira.
tolaayyoon taane giddiidhaan jechuudha. Tolaayyoon taane humnaan jechuudha. Humna maaliin kana goona? Hin haasofna. Hin haasofna. Akkamitti kana goona? Hin goona. Warri Tigree hankaleessa OPDO har'aan uummata fanxaalayyii uummata Amaaraatti nu gurguraa jirtu. Han isaan ergachaa turan. Biyya keenya irratti lolla jedhanii raawwatanii gammoojjii Tigraayit fi baddaa Tigraay keessatti uummata isaanii faana qabsaa jiran. Warri OPDO mooyyuu har'allee akkuma kaleessaa lafa keenya Amaaratti, Guraageetti, Tigreetti gurguraa jiran magaalolee Oromiyaa hunda keessattuu Finfinnee fi Adaamatti. Uummanni keenya qoteen bulaan keenya buqqaa jira. Badaa jirra. Nyaatamaa jirra. Keessaa diigamaa jirra. Akkuma biyyi Filisxeen biyya dhabe biyya keenya gurgurree biyya dhabuudhaaf deemna. Uummanni seenaa san uummanni Oromoo baay'een beeku. Biyya Israa'eelan jedhamu kanatti uummanni Israa'eel har'a biyya Israa'eel achitti ijaarratee abbaa biyyaa ta'e biyya sanii erga baqatee waggaa 2000 booda deebi'eetu achitti biyya ijaarrate. Akkamitti ijaarratan? Akkuma har'a qotee bulaan Oromoo lafa isaa olaantummaa sirna Amaaraa warra deeggaranitti ganzaba xiqqishuudhaan gurguree lafa dhabaa gabaree zabanyaa isaanii ta'e. Uummanni Israa'eelan Awurooppaa keessatti baqate. An Ameerikaa keessatti baqate. Tokkuma tokkoon uummatuma Filisxeen irraa lafa bitan. Meetira 200, meetira 500, meetira 1000, meetira hektaara 1, hektaara 5, hektaara 10 bitan. Lafa qonnaati jedhaniiti irraa fudhatan akkuma har'a uummata keenya irraa fudhatamaa jiru. Saniin achi guyyaa warri Filisxeen irriibaa ka'u lafti Filisxeen harka sadi keessa harki tokko uummata Israa'eliin qaban. Ofirra lolla yoo jedhanii too isaan tattaafachuu calqaban. Suni tooftadhaa seene, ijaarramee seene, hidhatee seene waraanan guutuu isaanii qabatanii raawwataniitu haga guyyaa har'aatitti uummanni Filisxeen biyya dhabee uummanni Israa'el biyya abbaa biyyaa ta'e. OPDO'n uummata Oromoo akkas godhaa jirti. Oromoo biyya dhabsiiftee biyya Oromoo keessatti biyya Amaaraa akka ijaaramu godhaa jirti. Biyyi Silxee akka ijaaramu godhaa jirti. Biyyi Guraagee akka ijaaramu godhaa jirti. Oromoon tokko Goojjam dhaqee waggaa 3 kana keessatti biizinasii banatee beekaa, mana ijaarratee beekaa. Oromoon tokko Gondar dhaqee biizinasii achitti banatee hojjaa achitti jiraatee beekaa. Afaan Oromoo Gondariif Goojjam keessatti haasa'ama. Miti. Biyya san keessatti biyya wal saamichaa, biyya wal balleessatutu ijaaramaa jira malee biyya wal faana jiraachuu ijaaramaa hin jiru. Kun immoo iyyuu han dadhabame Oromoon abbaa dhabuudha. Siyaasaan Oromoo abbaa dhabu, diinagdeen Oromoo abbaa dhabu, lafti Oromoo abbaa dhabu, afaan Oromoo abbaa dhabu, aadaan Oromoo abbaa dhabu, eenyummaan Oromoo abbaa dhabu, Oromoon Oromoo ta'uu dadhabu. Oromoo tiksee galtu malee Oromoo ilma taatee qe'ee abbaa isaati irratti abbaa taatu dhabu. Kanatu iyyuu uummata Oromoo raakee uummata Oromoo qullaa hambise biyya. OPDO'n har'a qotee bulaa uummata Oromoo naannoo Finfinneetii buqqiftu. Eenyutu boru sagalee kenneefi ta'u isaan aangoo irratti deebisa. Isaan waa'ee aangoo yaadan, isaan waa'ee garaa malee. Waa'ee uummataa yaaduu hin dandeenye jarri kun. Ani jara kana faana hojjedhee jira. Jara kana irratti akka namaatitti isaan tuffachuuf miti anan kana isiniin jedhu. Isaan tuffachuudhaaf, isaan gadi ilaaluudhaaf miti anan kana isiniin jedhu. Han dhiigni uummanni Oromoo meeqaatama itti dhangala'e. Gosti Oromoo gurguddaan 5 Finfinnee irraa jeenosaayidiidhaan badde. Uummanni Abbichuu, uummanni Gumbichuu, uummanni Eekaa, uummanni Gullallee, uummanni Galaan
gosti gurguddaan uummanni tuulamaa nan qaba han jedhu hunduyyuu Finfinnee irraa buqqa'ee bakka badetti dhiiga uummata saniiti irratti foon nyaattee araqee dhuydi. Hirriiba dhabanii nama walitti qabanii uummata ijaaranii uummata qabsiisisuu isaan irra jiru. Uummata keenya siyaasadhaan addaan qoodan. Uummata keenya amantaadhaan addaan qoodan. Uummata keenya naannoodhaan addaan qoodan. Naannoo Amaaraatti warri Amaaraa finxaalayyiin Amaaraa hundi isaanuu biyya alaatii fi biyya keessaa wal waamanii raawwataniiti wal faana dhaabbatan. OPDO'n hundaa hin balleessite, hin bittinneessite. Bakka nu lakkii kun isin hin baasu jennu. Amma biyyis diigamee, uummanni Oromootis diigamee hundaa dhabaaf deemna. Hundaa dhabuudhaaf deemna. Isaan hidhatanii nu fixuudhaaf OPDO'n immoo akka hoolaa gorra'amu harkaaf miila jalatti nu qabdee nu gorraasisaa jirti. Bakka Abiy Ahmed jara kanatti erkadhee raawwadhee biyya bita jedhee raawwatee yaada. Akka gizee Hayila Sillaaseen Amaaratti ergatee biyyan bulcha jedhee yaada. Gizee sanuu wayya baay'ee. Hoggaa sadeen kana keessatti Dr. Abiy Ahmed Oromoo irratti wanna gurguddaa badaa sadii hojjete. Wanna yoo inillee aangorraa bu'e deebi'eetoo mirkanaa'uu hin dandeenye, sirraa'uu hin dandeenye. Tokkoffaa jibbinsi uummata Oromoo akka biyya san keessatti lafa qabatu godhe. Jibbinsi uummata Oromoo keessattuu uummata Amaaraa keessatti akka ijaaramu godhe Abiy Ahmed. OPDO'n san godhe. Akkuma hundi keessanuu beektan aangorra jiru OPDO makaleessatti. Garuu uummanni Oromoo taranyaa jedhame. Isaan bakka waan takka uummata Oromootiif hin goonetti. Bakka koozii uummata Oromoo dhoksanii raawwatanii Amaara jala kaatanii Amaaratti ergatanii Oromoo dhahaa jiranitti uummanni Oromoo taranyaadha jedhamee raawwate. Uummanni Oromoo diina Itoophiyaati. Qabsoon uummata Oromoo Itoophiyaa diigaa. Oromoon diina Itoophiyaati jedhamee raawwate akka jibbinsi Oromoo biyya san keessatti ijaaramu godhe. Mee Waaqayyo isinitti haa agarsiisu. Tsinfanyaan ekstreemistiin Oromoo maali? Oromoon maaliin ekstreemistii ta'a? Ani maaliin ekstreemistii ta'a? Isin maaliin ekstreemistii taata warri na dhaggeeffattan? Waaqayyo isinitti haa agarsiisu. Abiy Ahmedii fi kaadiroonni isaanii gadi ba'anii Oromoon ekstreemistiidha jedhan. Afaan Oromoo dubbachuun haala nama dubbatu kanatti ekstreemistiidha. Ekstreemistiin maaliin akraariyan jedhamu san? Nu walqixxummaadhaaf uummata qabsaa'uu fi olaantummaadhaaf warra qabsaa'u walqixxeessanii raawwatanii nu abaaran. Isaan irraa Amaara irraa fudhatama argachuudhaaf. Diina irraa fudhatama argachuudhaaf. Nu kasasan nu jeesan biyyaa nu baasan. Uummanni Oromoo biyya teessan haan afaan qabamtanii dubbachuu dadhabdan. Kana dhagaa qalbeen isinii qaramaa jiran ittiin qalamtan. Qalbeen isinii qaramaa jiran ittiin ajjeefamtan. Uummanni Oromoo akka diina ta'u jedhamee raawwatee ta'u hoggaa sadeen darbeerratti ijaarame. Abbaa Tasfaayee nama jedhamu televizyiinii irratti pirogiraama ijoollee afaan Amaaraa qopheessuu yaadattanii gizee wayyaanee gaallaa jechisiisee raawwatee mucayyoo takka hojjaarraa ari'ame. Har'a televizyiinii mootummaatii irratti gaallaa jedhamnee raawwannee ta'u arrabsamna akka Oromoo yookiin guutummaa guutummaatti. Bakka Abiy Ahmed maqaa Oromootiin daldalatutti. Ani Abiy Ahmed hoggaa kuma yoo aangorra jiraate haajaan qabu. Qabsoon uummata Oromoo guruppii tokko aangootti fiduudhaaf fi guruppii tokko aangorraa buusuudhaaf miti. Namni akkasitti fudhatu jiru. Inni illee sila qannuu beeynaw jedha. Bamunu no min qanaw. Dhaggeeffadhaa kana uummata Oromoo. Abiy Ahmed hoggaa kuma maaliif aangorra hin jiraanne odoo Oromoodhaaf qabsaa'e. Abiy Ahmed hoggaa kuma maaliif diktaatara ta'ee aangorra hin jiraanne odoo Oromoo du'a oolche. Garuu amma uummanni Oromoo akka dhumu, akka barbadaa'u, akka badu diina uumeef waan guddaan tokko kan inni hojjete.
Uummanni Oromoo diina Amaaraati jedhe. Uummanni Oromoo diina Itoophiyaati jedhe. Qabsoon uummata Oromoo xiqqishuudha. Itoophiyaa xiqqeessiti. Oromoo xiqqeessiti jedha. Uummanni Oromoo of hin taane akkamitti Itoophiyaa guddisa? Uummanni nama of ta'etuyyuu biyyaaf ta'a. Nama of ta'etuyyuu ollaaf ta'a. Nama of ta'etuyyuu sabaaf ta'a. Uummanni keenya akka of hin taane qabsoon uummata Oromoo hin jiru jedhan. Uummanni Oromoo gaaffii hin qabu jedhan. Bakka olaantummaan afaan tokko, aadaa tokko, saba tokko, eenyummaan tokko dagaagetti, bakka afaan keenya, aadaan keenya, eenyummaan keenya kaanii gadi ta'ee jirutti, bakka magaaluma Oromiyaa keessa jiranuu uummanni Oromoo of jalatti hin bulchinetti, keessattuu magaala Finfinnee bakka hin bulchinetti, Finfinneen bakka Oromiyaa jalatti hin deebinetti, bakka diinni miiliyoonataan wal ijaaree qubatutti, gaaffiin uummata Oromoo hin jiru jedhanii raawwataniiti diina nurratti goomsanii, nu qancarsanii, nu hiyyoomsanii, nu sagalee dhabsiisan. Ani siyaasa tokko keessa hin jiru. Waa'ee siyaasatillee miti waa'een Oromoo, waa'ee jiraachuuti akka uummataatitti jiraachuuti uummata Oromoo. Yoo dubbiin tana taate Haacaaluun kaleessa du'e dema qalbii ta'e jechuudha. Yoo dubbiin tana taate hundi keenyaan uummata kanaaf dubbanne jiruu keenyas profeshinii keenyas maatii keenyas hunda akkanumaan bittinneessine jechuudha. Yoo dubbiin Amaaratti lafa gurguratanii, Tigreetti lafa gurguratanii, Silxee fi Guraagetti lafa gurguratanii uummata Oromoo biyya dhabsiisuu taate hundi keenyaa garagallee Oromoo gurgurachuutti deebi'uu nurra jira ture jechuudha. Fakkeenya opiniyoon arginu kana. Babbanne biyyan diina nu godhanii raawwatanii akka diinatti nu ijaaran. Jaraaf nu qopheessan qalmaaf. Isa duwwaa miti. Opportunity kennaniif diinummaa isaan durillee kaasanii uummata keenya irratti qaban diinummaan suni televezyiiniidhaan, reediyoodhaan, caasaa mootummaatiin akka sagalee ta'ee bahu godhan. Izeemaa Gimboo 7 jedhaman biyya alaatitti uummata Oromoo diigaa turan. An uummata Oromoo jibban. Han uummata Oromoo akka raqaatitti xireeffataniitu har'aa biyyi fira nuuf diina. Warra sirna olaantummaa Gizee Haile Sillaasee deebifna jedhanii raawwatanii uummata keenya irratti halkanii guyyaa sharrii hoggaa 30 darbeef gonogonaa turanitu har'aa biyyiif diina. Abiyyi fira uummata Oromoo garuu diineffatee raawwateedha. Akkanti biyyin ijaaramu biyya ijaarraa jedha. Ani warra Itoophiyaan diigamuun Amaaras Oromooti fayyadu jedhee amanu keessan. Garuu karaan Abiy Ahmed karaa du'aati malee karaa jiruuti miti. Karaa boo'ichaati malee karaa gammachuuti miti. Karaa hiyyummaati malee karaa badhaadhinaati miti. Karaa gadhaantummaati malee karaa walqixxummaati miti. Karaa nama uummanni keenya garanaan deemaa jedhamee irratti deemaa jiru. Uummanni Oromoo kana hubatee raawwatee ta'u magaalolee isaa of jalatti deebisuudhaaf qabsaa'uu gadi ba'uu isarra jira. Mataan isaa qophaa'uu isarra jira. Mataadha. Uummanni mataan isaa yoo qophaa'e yoo qawwee barbaade qawwee bitachuu hin danda'a. Wal ijaarsa gosa wal ijaaruu hin danda'a. Ollaadha wal ijaaruu hin danda'a. Harka lafa jalaatti wal ijaaruu hin danda'a. Ifaan wal ijaaruu hin danda'a. Rakkinni keenya rakkina mataati. Qabsoo mataati. Uummanni keenya mataan isaa bilisaa'uu of baruu Oromoo ta'uu dadhabuutuyyuu rakkina kana keessa nu seensise. Oromoo tiksee jala galtu jala deemee raawwatee akka warra aanga'ee warra biyya bulchaa jirutti jala kaata. Hiriira ba'a. Faradoodhaan simata. Maal simattan? Awwaala keessan ba'a, boo'icha keessan ba'a malee maal isaan simattan?